oduu keenya jalqabaatiin handhuura Oromiyaa naannoo magaalaa Finfinneetti waraana cimaa woboo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti gaggeeffameen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo boonsaa galmeessuu beeksise. Aanaalee sadii Finfinneetti aanan keessatti waraana cimaatu adeemsifamaa jira jedhameera. Aanaaleen sadeen kun kamii? Dhimma kanarratti gama raayyaa ittisa biyyaatii maaltu jedhame gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu biraatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed lammiilee Itoophiyaa galateeffatan. Bulchaan Itoophiyaa kun maaliif lammiilee Itoophiyaa galateeffatanii guutuu isaanii dhageessu? Oduudhuma kana wajjin wal fakkaatuun mootummaan naannoo Amaaraa ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed galateeffate. Kanaas ni dhageessu. Oduu biraatiin gamtaan Awurooppaa murtee Itoophiyaa irratti dabarse yoo hin jijjiirre mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii barbaachisaa ta'e gamtaa Awurooppaa irratti akka fudhatu beeksise. Itoophiyaan yeroo jalqabaatiif gamtaa Awurooppaa akeekkachiifte. Itoophiyaan gamtaa Awurooppaa maaliif akeekkachiifte? Guutuu isaanii dhageessu. Kam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaarraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu keenya jalqabaatiin handhuura Oromiyaa naannoo magaalaa Finfinneetti waraana cimaa woboo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti gaggeeffameen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo boonsaa galmeessuu beeksise. Aanaalee sadii magaalaa Finfinneetti aanan keessatti waraana cimaatu gaggeeffamaa jira jedhame. Waggoota ja'aan darbe wal waraanaa kan jiru woboo fi raayyaan ittisa biyyaa ammas waraana gaggeessaa jiran isa waggoota darbee caalaa waraana hamaa yeroo ammaa kana gaggeessaa jiru jedhameera. Tibbana waraana bilisummaa Oromoo guyyaa 40 keessatti balleessina yookaan dhabamsiifna karoora jedhuun mootummaan bifa haarawaan duula waraanaa cimaa gaggeessaa jiraachuun ni beekama. Haa ta'u malee mootummaan duula waraanaa guyyaa 40 kana banuus uummata nagaa ajjeesuu irraa kan hafe woboo balleessuun hafu xiqqeessuuf iyyuu hin jiru jedhameera. Kanuma gidduutti waraanni bilisummaa Oromoo woboon waggootaaf lixa Oromiyaa keessatti bal'inaan lola gaggeessaa kan ture ta'us yeroo ammaa kana giddugaleessa Oromiyaatti waraana fidachuun waraanni lixa Oromiyaa ture amma giddugaleessa Oromiyaatti hammaatee akka jiru odeeffannoo yeroo garagaraatti ba'u ni mul'isa. Waraana giddugaleessa Oromiyaatti gaggeeffamaa jiruun immoo qaamonni lamaanuu injifannoo akka argatan irra deddeebiin ibsu. Haa ta'u malee oduun kaleessa naannoo magaalaa Finfinnee irraa nu dhaqqabe akka agarsiisutti lola cimaa guyyaa kaleessaa qofa funyaan Finfinnee jalatti woboo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduu tureen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo boonsaa galmeessee jira jetti. Oduun achi nu dhaqqabde. Haaluma kanaan aanota funyaan Finfinnee jala jiran kanneen akka aanaa Dugdaa, aanaa Booraatii fi bulchiinsa magaalaa Bulbulaatti yeroo wal fakkaataa ta'etti guyyaa kaleessaa waraana cimaa gaggeeffameen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo boonsaan galuun ibsameera. Aanaan Dugdaa magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 149 irratti kan argamtu yoo ta'u bulchiinsi magaalaa Bulbulaa immoo kiiloomeetira 196 irratti argama. Akkasumas aanaan Booraa immoo kiiloomeetira 122 qofa Finfinnee irraa fagaatee argama. Aanaalee kunneen godina Shawaa Bahaa jalatti kan argamanii fi waraanni bilisummaa Oromoo bakka haalaan keessa socho'uudha. Waraana guyyaa kaleessaa aanaa sadeen kana keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeeffamaa tureen waraanni bilisummaa Oromoo raayyaa ittisa biyyaa hedduu akka booji'e ibseeti jira. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo boonsaa galmeessuun cinaatti qaamota lamaan irraa miidhaan hagamtu dhaqqabe kan jedhu AGM ammatti adda baasuu hin dandeenye. Wal waraansa waggoota ja'aan darbe Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun guyyaadhaa gara guyyaatti lubbuun lammiilee nagaas darbaa oola. Qaamonni Oromiyaatti wal waraanaa jiran kan mootummaatii fi kan waraana bilisummaa Oromoos waraana dhaabanii akka marii gaggeessan dhaabbilee idil addunyaa dabalatee uummanni Oromoo gaafachaa tureera. Yeroo ammaa kana Oromiyaa kutaalee garagaraa keessatti wal waraansa qaamota lamaan gidduutti gaggeeffamuun guyyaadhaa gara guyyaatti gaaga'amni lubbuu dhaqqabaa oola. Oduu biraatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed lammiilee Itoophiyaa galateeffatan. Bulchaan Itoophiyaa kaleessa galgala ergaa gama miidiyaa hawaasaa isaaniitiin dabarsaniin
hawwiin keenya Itoophiyaa fooyyoftuu gamtaan ijaaramte arguudha jedhan. Ministeerri muummee kun ergaa kana kan dabarsan qaamoleen hedduun guyyaa kaleessaa duula teeleetoonii dijitaalaa sosochii Itoophiyaa qulqulluuf qophaa'e irratti hirmaachuu hordofeeti. Ministeerri muummee ergaa gama miidiyaa hawaasaa isaaniitiin dabarsaniin qaamolee duula teeleetoonii dijitaalaa sosochii Itoophiyaa qulqulluuf qophaa'e irratti hirmaatan hundas galateeffataniiru. Har'a guyyaa tokkotti sosochii Itoophiyaa qulqulluuf birrii miliyoona 50 walitti buusuuf karoorfanne turre jedhan Abiyyi. Waan karoorfanne osoo hin milkeessin aduun nutti hin dhiitu kan jedhan ministeerri muummee kun guyyaa tokkotti birrii miliyoona 154 walitti buufneerraas jedhaniiru. Qaamolee hunda bakka jiranii teeleetoonicha irratti hirmaatan maraaf galanni keenya isa guddaadha jedhan Abiyyi. Dhaloonni kun hanguma aduun baatee dhiitu dhaloota dhufuuf abdii fi bu'uura cimaa kan dhaalchisu ta'uus kaasan. Ministeerri muummee Abiyyi ergaa gama miidiyaa hawaasaa isaaniitiin miliyoonni 154 walitti qabamu ilaalchisuun dabarsaniin. Oduudhuma wal fakkaatuun ministeerri muummee Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa yoo galateeffatan mootummaan naannoo Amaaraa immoo ministeera muummee Abiyyi galateeffate. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbadaa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin galatoomaa jedhan. Riqicha laga Abbaayyaa sagantaa maaddiin biyyaaf ijaarame guyyaa kaleessaa bakka ministeeronni, pirezidaantoonni naannoleetii fi qooda fudhattoonni argamanitti eebbifamuun tajaajilaaf banaateera. Hojii gaarii ministeerri muummee Abiyyi Ahmad hojjetaniif maqaa uummata naannoo Amaaraatiin galata guddaa galchuun barbaadaa jedhan obbo Araggaan. Ministeera muummee Abiyyi gorgoraan uumamaan miidhagdee caalmaatti bareeddee akka mul'attu waan taasisaniif ni galateeffannaa jedhan pirezidaantichi. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbadaa qaamolee hidhatanii bosona keessa socho'an waamicha ministeera muummee Abiyyi Ahmad dhagaanii akka fudhatan irra deebi'ee waamicha dhiyeessuun barbaadaas jedhaniiru. Rakkoon keenya marii fi marabbaadhaan furachuun uummanni nagaa fi tasgabbiin akka jiraatu waamicha dhiyeessinaa jedhan obbo Araggaan. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa irra deddeebi'een bulchaa Itoophiyaa Abiyyi galateeffataniiru. Oduu biraatiin gamtaan Awurooppaa murtee Itoophiyaa irratti dabarse yoo hin jijjiirre mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii barbaachisaa ta'e akka fudhatu beeksise. Itoophiyaan yeroo jalqabaatiif gamtaa Awurooppaa akeekkachiifte. Manni maree gamtaa Awurooppaa adeemsa viizaa lammiilee Itoophiyaatiif kennu dhoorkuu torbaan tokko dura dabarse yoo hin jijjiirre mootummaan Itoophiyaas murtee walgitu akka dabarsu beeksiseera. Tibbana gamtaan Awurooppaa lammiilee Itoophiyaatiif viizaan akka hin kennamne dhoorkaa dabarsee ture. Dhimma kana ilaalchisuun dubbi himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Nabiyyuu Taaddilaan Itoophiyaan gamtaa Awurooppaa dhimma viizaa irratti murtee tibbana dabarse akka haqu barbaaddii jedhan. Kun yoo hin taane ammoo Itoophiyaa murtee kanaan walgituu danda'u tarkaanfii madaalawaa mataa ishee akka fudhattu kaasan. Dubbi himaan kun ibsaa torbaaniin kennaniin guyyaa kaleessaa ibsa laatanii turaniin murteen dhimma viizaa gamtaan Awurooppaa Itoophiyaa irratti dabarse sirrii akka hin taane ibsuun Itoophiyaan karaa hariiroo dippiloomaasii eeguun gamtaa Awurooppaa hubachiisuu kaasan. Gamtaan Awurooppaa baqattoota Itoophiyaa Awurooppaa seenan gara biyyaatti deebisuu ilaalchisee irra deddeebi'in mootummaa Itoophiyaatiif gaaffii dhiyeessuus aangoonni Itoophiyaa deebii sirrii waan hin kennineef adeemsi lammiilee Itoophiyaa viizaa kennu akka cimu beeksisuun isaanii yaadatama. Dubbi himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa gama isaaniitiin immoo dhimma kana irratti mootummaan Itoophiyaa gamtaa Awurooppaa waliin hojjechaa akka ture kaasan. Itti dabaluun dubbi himaa ministeera dhimma alaa kun tarkaanfiin gamtaa Awurooppaa viizaa ilaalchisee dabarsee sirrii akka hin taane dubbachuun qeeqaniiru. Itoophiyaan lammiilee ishee biyyoota miseensa gamtichaa seenanii biyyattii keessa jiraachuu hin dandeenye haala kabajaa fi nageenya isaanii eeguun muuxannoo idil addunyaa irratti hundaa'uun Itoophiyaan lammiilee ishee ni fudhatti jedhan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa. Hojii Itoophiyaanota biyyoota Awurooppaa irraa gara biyyaatti deebisuu raawwachuuf koree biyyoolessaa hundeessuun lammiilee kana deebisuuf gamtaa Awurooppaa waliin mari'achaa turres jedhaniiru ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa kun.